Nagaa Waaqayyoo hunduma keessaniif haa ta'u. Waaqayyoo jaalala fedha Waaqayyoo ta'ee guyyaa har'aa muka kanatti walitti deebinuuf Waaqayyo carraa kana waan nuu kenneef warra jiraatan warra har'agaan isaan eegamne isaan geggeeffamne warra har'agaan isatti nu godhe. Kanaaf Waaqayyoon guddisni galateeffannaa. Wanta Waaqayyo jireenya koo keessa kaa'ee isinii wajjin hirmaachuudhaaf egaa Waaqayyo na gargaaree gabamsa gabaabduudhaan dhufeera. Waaqayyoon nu gargaaraa, Waaqayyoon nu barsiisaa. Gabamsi kunii Waaqayyo wanta inni jireenya koo keessatti hojjete, gargaarsa Waaqayyoo, amanamummaa Waaqayyoo, gaarummaa Waaqayyoo wanta dubbatudha. Namni kanaan jajjabaatu, namni kanaan amantiinsaa jabaatu, namni kanaan lafa kufeettiin ka'u jedhee nan amana. Waaqayyo wanta tokko malee waan dubbatu, Waaqayyo akka nutti dubbatuuf immoo Waaqayyoon hin kadhanna. Maqaan Waaqayyo bara baraan haa galateeffamu. Haleluuyaa. Guddaadhaaf sodaatamaa kan taate yaa Waaqayyo abbaa keenya, bara dabarsitee kan jiraattu, kan turte, kan jirtu, bara baraan kan jiraattu yaa Waaqayyo, guddisnee si galateeffannaa. Galanni siif haa ta'u. Nuyi yaa Waaqayyo gooftaasiin warra jiraatan taateetta. Waaqayyo abbaan keenya jiraataa waan taateef nus jiraannee guyyaa har'aa geenyeerra, nus jiraannee ifa guyyaa har'aa argineerra, siin jiraannee har'a geenye. Galanni maqaa keetiif haa ta'u. Gaarummaan kee jireenya keenya irratti baay'eedha yaa Waaqayyo. Geggeessaa keetu nuuf baay'ate, eegumsa keetu nuuf baay'ate, araara keetu nuuf baay'ate, jaalala keetu nuuf baay'ate. Kanaaf har'a geenyeerra. Har'a ga'uun keenya sirraan kan ka'e waan ta'eef yaa Waaqayyo abbaa keenya, guddisnee si galateeffannaa. Galanni siif haa ta'u. Ilaa yaa Waaqayyo gooftaa, waan ati hafuura koo keessa, waan ati qalbii koo keessa yaa Waaqayyo, saba kee wajjin hirmaachuudhaaf an beekumsan qabu, ogummaan qabu yaa Waaqayyo. Hafuurri kee inni ogeessa ta'e, hafuurri kee inni waan hundumaa beeku, maqaa Iyesuus Kiristoosiin afaan na godhattee hafuura keetiin jireenya koo keessaan saba keetti dubbachuun jaalala keenaaf haa ta'u yaa Waaqayyo. Dubbiin kun akkasumaan hin faca'in yaa Waaqayyo gooftaa. Dubbii kanatti ija gochuun, dubbii kanatti yaa Waaqayyo gooftaa warra dhaggeeffatan keessatti ija gochuun, yaa Waaqayyo biqilchuun, guddisuun, ija akka inni godhatu gochuun jaalala keetiif fedha keenaaf haa ta'u yaa Waaqayyo. Galanni hundumtuu siif haa ta'u. Ulfinni hundumtuu siif haa ta'u. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin ameen. Haleluuyaa. Egaa Waaqayyo bara jireenya amantii koo keessatti bu'aa ba'umsi jira ture, ol ba'uun jira, gadi bu'uun jira ture. Kana hundumaa keessatti garuu Waaqayyo na gargaare har'aan isa na ga'ee Waaqayyoon guddiseen galateeffadha. Yeroon itti dadhabe, yeroon itti Waaqayyoon kadhachuu dadhabe, yeroon itti sagalee Waaqayyoo dubbifachuu dadhabe tureera. Yoon nan jilgeenfadhe Waaqayyoon kadhadhedhesi achumatti hirribina qaba. Yoon sagalee Waaqayyoo nan dubbifadhedhesi hirribuma sila hin turretu na qaba ture. Lola afuuraa akka ta'e naan galu numan dadhaban se'a malee lola afuuraa ta'uu isaa naan galu ture. Garuu Waaqayyo inni dadhabbii keessatti, inni lafa kufanitti naman dhiifne, maqaan isaa bara baraa na eebbifamu. Gaarummaa Waaqayyootu nu dhaabe mana isaa keessa. Ofii keenyaan dandeenye hin dhaabannu. Ayyaanni Waaqayyo, gaarummaa Waaqayyo, jaalalli Waaqayyo garuu nu dhaaba. Maqaan isaa eebbifamu. Anaan na dhaabe, anaan na utube, anaan lafaa na kaaseen arge waan ta'eefi Waaqayyo nuyi amanannu kuni Waaqayyo gaariidha. Maqaan isaa eebbifamu. Inni kakuu nuuf gale bara hundumaatti isinii wajjiniin hin ta'a innis hin jedhee Waaqayyo dhugumaan nu wajjiniin jira. An argeera jireenya koo keessatti. Iddoo tokkoon dubbisa wangeela Maatiyos isa dhumaa 28 lakkoofsa 19 irraa akkas jedha. Egaa dhaqaa maqaa abbaatti, ilmaatti, kan hafuura qulqulluuttis isaan cuuphuudhaan saba hundumaa bartoota koo godhaa. Waanan isin abboome hundumaa eeguu isaan barsiisaa. Kunoo ani immoo hamma dhuma baraatti guyyaa hundumaa isinii wajjin nan jira jedhe. Haleluuyaa. Hamma guyyaa dhumaatti, hamma bara dhumaatti an yeroo guyyaa hundumaa jedha. Guyyaa hundumaa. Hamma bara dhumaatti guyyaa hundumaa an isinii wajjinan jiraadha. Waaqayyo bara baraan eebbifamu. Inni nuuf kakate, inni Waaqayyo dubbii sagalee isaa keessa akka dubbii sagalee isaatti
inni dubbate inni nu wajjiniin jiru waaqayyo amanama an yeroo hundumaa guyyaa hundumaa jechuudha maqaan isaa isinii wajjinan jira jedhe galanni isaaf haa ta'u kanaaf egaa waaqayyo iddoon kufee na kaasee qanii tokko garuu sagalee waaqayyo nama tokkotu barsiisa ture nan dhaggeeffadha. Jireenya amantii keessatti walitti fufeensa qabaachuu jireenya ofii murteessuun kadhannaatti cimanii dhaabachuun utuu walirraan kutiin kadhachuun jireenya namaa hammam akka gargaaru yoo guyyaa tokkollee kadhachuu dhiifne hammam akka inni booddeetti nu deebisu baradhee isa booddee garuu jireenya koo keessatti waan murteesse yeroo hundumaa kadhachuuf dadhabus foonni koo barbaadus jilgeenfachuu barbaadus yookiin waaqayyoon kadhachuu barbaadu baadhus iddoo sanatti akkan argamu jireenya koo keessatti nan murteesse lafa hojiittis yeroo bireekii nan ariifadhaa bireekii koo ba'ee waa nyaadhee feesbuukii ilaaluudhaaf hin ariifadhan ture. Yoonnumanillee san ilaaluu baadhee waa'ee sagalee waaqayyoolee nan dubbisuu hin danda'u. Irribuma silan jirritu na qabachuudha lafa hojiittis garuu nan dhaabigaa feesbuukii sana ofirraan kutee akkaawuntiin koo jiraachuu hin danda'a garuu almost waggaa 3 waggaa 4 caalaa banees ilaalee hin beeku. Isa booddee immoo qoodan bireekii sana ba'u yeroo bireekii koo sanatti lafa dhaqaniitti kadhatantu jira lafa namni hundumtu amantiin hundumtu lafatti dhaqee kadhatu jira achi dhaqee kadhachuudhaaf murteesse. Kan ammoo fuula waaqayyooti jireenya koo keessa kaa'ee jalqaba yeroon dhaqee kadhachaa ture baay'een lolaman ture kadhachuu hin danda'u hafuura sammuu kootti waanuma natti darbatamu waan lolan qaban ture garuu numan dhaabadhe yoon har'a lolames bornan dhaqaa walitti fufeensaan utuun ofirra walirraan kutin gochuutti ka'ee waaqayyoon na gargaaruutti ka'ee ariifachuutti ka'ee yooman bireekii koo baay'ee. Inni lolli narra ture sin dhaabatee bakka waaqayyo mul'atanaaf kennuutti ka'ee warran tajaajiluuf kadhachuuttan ka'ee warra dhukkubsatootan tajaajilaa isaaniif kadhachuuttin ka'ee mul'ata adda addaa naa kennuutti ka'ee waaqayyo tiraaktii orderii godhee onlaayinii tiraaktiin orderii godhamu jira. Abdii hoop galagalee dubbifama ta'een beeku hoop saved. Achisin biratti galagala ta'een beeku waaqayyo warra abdiin kutatanii dhufan warra of ajjeesuu barbaadan warri dhugaatiidhaan warri waan adda addaa keessatti qabamanii dhufan jiru isaaniif tiraaktii kana kennuudhaaf mul'ata waaqayyo jireenya koo keessa kaa'egaa tiraaktii kana orderii godheen tiraaktii kana kennaa fi sagalee waaqayyo baayibalii warra hin qabneef immoo baayibaliin achuma waan jiruu fi warri dhufanii nama kakkadhatanis jiru lubootii isaaniin kaafadhee baayibalii hin fiduu achi kaa'eetanii namootaaf kennaa. Waaqayyo jireenya koo keessatti waan guddaa hojjete eebuu kana jireenya koo keessa kaa'e namaaf akkan kadhadhu namaaf akkan dho'uuf waaqayyo hafuura kana jireenya koo keessa kaa'e waaqayyo amanamaadha inni yeroo hundumaa isinii wajjinan jira jedhu kuni dhugumaan amanamaadha waaqayyo yeroo hundumaa nu wajjiniin jira. Kanaaf warra dadhaban bira akka dhaabannuuf warra abdii kutatan bira akka dhaabannuuf warra dukkana keessa jiran bira akka dhaabannuuf isaanitti dubbii sagalee waaqayyoo akka dhugaa baanuu fi yeroo nuyi jireenya keenya keessatti murteessinu waaqayyo immoo nu wajjiniin jira nu wajjin hojjeta waaqayyo. Maqaan isaa bara baraana eebbifamu nu wajjin hojjeta qobaa keenya nu dhiisu waaqayyo. Sagalee waaqayyoo keessaa wangeela Maarqoos isa dhumaa 16 keessatti maal jedha gara biyya lafaa hundumaa dhaqaa uumama hundumaattis wangeela lallabaadha. Gara eessaa gara biyya lafaa hundumaa dhaqaa uumama hundumaatti foon qabeessa hundumaatti wangeela lallabaa jedhee isaan abbooma. Abboommiin kuni isaan irratti duwwaa hin dhaabanne anaaf isiniinis waaqayyo kana nu abboomachuudha. Gara biyya lafaa hundumaa dhaqne wangeela akka lallabnuuf uumama hundumaatti wangeela akka lallabnuu fi waa abboommiin kun anaaf isinirras jira jechuudha. Waaqayyo uumama hundumaa akka lallabnuuf uumama hundumaa abboomeera amantoota hundumaa abboomeera waaqayyo kun abboommii waaqayyooti.
maal jedha achi darbee immoo erga akkas jedhee bartoota isaa abboomee booddee ergasii bartoonni iddoo kalleetti lallabanidha. Iddoo kalleetti dhaqanii isaanii lallabanii gooftaan immoo isaanii wajjin hojjetedha. Maqaa waaqayyoo eebbifamu. Yeroo nuyi waaqayyoof amanamnee hojii isaa hojjennu waaqayyo nuun wajjin hojjeta. Maqaan isaa bara baraana eebbifamu. Maaliif hojichatu hojii keenya miti. Hojichatu hojii isaati waan ta'eefi nu wajjin hojjeta jechuudha. Nu wajjin hojjeta, nu wajjin jira waaqayyo. Hafuurri waaqayyo achi keessatti nu gargaara. Kanaaf hafuura waaqayyo, gargaarsa waaqayyo, nu wajjin hojjechuu waaqayyoon jireenya koo keessatti arge. Maqaan waaqayyo haa eebbifamu. Dhugumaan yeroon jalqabe na rakkisa ture afaan kanaan kadhadhee hin beeku. Afaan koo afaan Oromoffaan kadhadhee baree. Kanaaf Ingiliffaan kadhachuun baay'ee na rakkisa ture. Ittan afaan sadiin ni kadhadhaa. Ingiliffaanii gaafa gidduutti immoo jechooti yeroo narkaa dhibu narkaa baddu naa dhufuu didu afaan Oromoffaan nan kadhadhaa. Afaan waaqayyo hafuurri qulqulluun naa kennenis nan kadhadha. Maqaan isaa eebbifamu. Afaan sadiinis ni kadhadhaa. It's okay naan jedhu. Waaqayyo bara baraan haa eebbifamu. Inni hojii isaa hojjetu waaqayyo amanamaadha. Haleluuyaa. Galanni isaaf haa ta'u. Isa booddee immoo dubbii sagalee waaqayyoos afaan Oromootiin dubbisu waan hin bareef Ingiliffaan dubbisuu hin shaakallee isas shaakaluu hin dadhabee inni dudduuba kootti sin agarsiisu kuni xiqsii Ingiliffaan barreeffadheen isas shaakaluu hin jalqabee qaalii yaadatti qabachuutti ka'ee asirratti san barreesse waan fakkeenya isiniif taa'eetan malee kanan gochaa jiredhe ofumaa miti. Haleluuyaa. An nama ilaaleetan jajjabaadhe waan ta'eef wanta namni hojjetu ilaaleeti hamileen koo kan jajjabaate waaqayyo isaan keessaan na barsiise, isaan keessaan humna natti godhe waaqayyo. Kanaaf nama tokkoof jajjabina taa'eetan saba waaqayyo. Kanallee shaakaluutti ka'ee yeroo hundumaa yeroon as taa'e dubbii sagalee waaqayyo dubbifadhu kanan shaakalaatuman jedhu dubbiin sagalee waaqayyo keessa kootti hafuu jalqabe. Yeroo baay'eellee warra ijoolleen tajaajilutti nan dubbadha. Yeroo dheeraadhaaf mana waaqayyoo keessa jiraadheera. Garuu sagalee tokkollee memorize gochuun na rakkisa ture. Kana duwwaan beeka Iyyooba 42 duwwaan beeka dheen ijoolleen natti kolfu. Naan qabatamu sagalee waaqayyo. Versiin naan qabatamu garuu waaqayyo na gargaare. Waaqayyo mul'ata naa kenna akkamittiin akkan qabachuu danda'u. Kanaafan kana dudduuba taa'ee isinitti dubbachaa jira. Kanallee waaqayyo nu gargaara. Yeroo nuyi tarkaanfii fudhannu waaqayyo isa caalutti nu butaa adeema. Maqaa waaqayyoo eebbifamu. Innaa waaqayyoon kadhachuutti ka'ee dhuga waatti bahuutti ka'e tumanillee keessa koo wajjin foonni koof hafuurri waaqayyo ruma lolullee garuu waaqayyo na gargaaree immoo gochuutti ka'e jaalala waaqayyoo ta'e immoo waaqayyo obboleettii tokko naa fidee isee wajjin kadhachuutti kaanee lafa yeroo biriikii keenya yeroo hundumaa dhandhee waaqayyoon kadhannaa. Qanii tokko garuu wantan dhugaa bahuu barbaaduutuma kadhannu hafuurri waaqayyoo hafuurri waaqayyo numa kadhata ture lissaaniidhaanii. Yeroo dheeraadhaaf daqiiqaa dheeraadhaaf numa kadhataa waan biraatti darbuu hin dandeenyu. Hafuurri waaqayyoo numa kadhata. Isa booddee hafuurri waaqayyoo akkas jedhee nutti dubbate. Waaqayyo lubbuu fayyisu qaba. Foon dhukkubsatoota gidduu hojjennaa. Foon namaatu hin ta'in lubbuu fayyisu qaba jedhee nutti dubbate. Waaqayyo nama abaluu jedhees nuun kennine waan ta'eef waaqayyoon irratti galateeffannee dhiifne. Isa booddee waaqayyoon irratti kadhannee dhiifne. Guyyaa lama immoo guyyaa sadii booddee immoo 12 hour shiftiin hojjedha. Jimaata sanbatan hojjedha. Jimaata naman tajaajilu sana hafuurri waaqayyo akkan dubbadhuuf keessa koo hin tuttuqa ture. Ani garuu didee dhuman gale. Guyyaa lammaffaattis akkuma kana na tuttuqa ture dideen gale. Guyyaa sadaffaatti garuu namicha kana har'a qaba waaqayyo tuma naaf kenneedha. Gaafa naqu hin qabun ture nama sana hafuurri waaqayyo kanatti dubbatuuf keessa koo kaa'e sana hin qabun ture. Sa'aatii 4 isa jalqabaa fixee sa'aatii 8 isa shiftii taanutti yeroo darbu kunu nama kana hin argadhe har'a gaan jedhe har'a nama kanatti dubbachuun narra jiraata jedhe tan murteessa keessa kootti hafuurri waaqayyoos na gargaare namicha bira dhaqee waa'ee waaqayyoon itti dubbachuutti ka'e.
baay'ee yaada isaa naaf kennee dhumatu na dhaggeeffatu waa namichi kun yeroo yertuu qaba dhukkubni isaa kun waan lubbuu isaa balleessuudha jechuun yeroo kan yertuu kennaniif doktorooti waan ta'eef na dhaggeeffachuutti ka'e isa booddee wangeela Yohaannis keessaa Hafuurri Waaqayyoo gara jireenya koo fidee wangeela Yohaannis boqonnaa 14 irra isa jiru Hafuurri Waaqayyoo fideen dubbachuutti ka'innis Yesuus itti fufee bartoota isaatiin garaan keessan hin raafamin Waaqayyotti amanaa anattis immoo amanaa mana abbaa koo keessa iddoon jireenyaa baay'eetu jira. Utuu inni hin jiru ta'e isinitti nan himan ture iddoo jiru sana isiniif himan ture iddoo jiru sana isiniif qopheessuudhaaf nan deemaa jedhe sagalee Hafuurri Waaqayyoo kana jireenya koo keessa fideen waa'ee kanaa Gooftaa Yesuus nan deema dhaqeen iddoo isiniif qopheessa mana abbaa koo keessa iddoo baay'eetu jira isa jedhu kana Hafuurri Waaqayyoo yeroo jireenya koo keessaan nama kanatti dubbachuutti ka'u Hafuurri Waaqayyoo anarras hin buufatee nama sanarras hin buufatee lamaan keenya iyyuu lissaaniidhaan haasa'uutti kaanee innis Hafuura Waaqayyoo keessa ta'e lissaanii dubbachuutti ka'e. Yeroo dheeraadhaaf dubbachuutti ka'ee dhukkubsattoota warra biraas immoo tajaajiluu waan irra tureef dhiiseen deeme gaafan deebi'ee ilaalus inni ittuma fufee lissaaniidhaan dubbata. Hafuura Waaqayyoo keessa taa'ee jechuudha. Bakka Waaqayyoon guddiseen galateeffadhee indaganaa deebi'ee gaafan ilaalu ofiisaa deebi'eera. Fuulli isaa gammachuudhaan guutee bakka baay'ee gammadeen isa argee ittan dubbadha Hafuurri Waaqayyoo erga dheengaddaati keessa kootii akka isatti dubbadhuuf akkana tuttuqaa ture Hafuura Qulqulluudhaaf baga abboomamtee jedhe kanaan dura lissaanii dubbattee beektaa'ee innaani. Ijoollummaa kootti kennaan kun naaf kennamee ture isa booddee garuu Waaqayyoorraa akka galagalee namni kun dugda isaa dudduubatti fannoon gadi galagalee dugda isaa irratti taatu godhamee jira. Bakka Waaqayyoon baay'ee galateeffatee baay'ee Waaqayyoon galateeffannee Waaqayyoon yeroo sana garuu naan galle ture nu bannen ture inni Waaqayyoo dheengadda nutti dubbatee lubbuun fayyisuun qaba ture naan dhufne ture obboleettii koo see wajjin kadhannetti garuu yeroon dhugaa kanatti dubbadhu inni dheengaddaa sun isa kana jechuudha jettee na Waaqayyoo hojii Waaqayyootu na dhibe bakka gaarummaa Waaqayyoo araara Waaqayyoo nama kanatti Waaqayyoo araara agarsiise lubbuu isaa fayyise yoonnumallee biyya lafaarraayyuu adarbu malee namni kun deemeera gara Waaqayyoo garuu abdiitti hin kutanne maqaan isaa bara baraan inni adhiisuyyuu Waaqayyoo garuu san dhiifne karaa qaba Waaqayyoo karaatti jireenya namaatti karaatti jireenya namaa hambisu karaatti lubbuu namaa hambisu Waaqayyoo karaa qaba maqaan isaa eebbifamu anaaf isinii Waaqayyoo karaa godhatee lubbuu nama baay'ee hambisuu barbaada. Anaaf isiniin karaa godhate maaliif dhaqaa jedhe wangeela lallabaa uumama hundumaatti iddoo hundumaa dhaqaatii wangeela lallabaa jedha. Anis isin hamma dhuma bara dhumaatti anis isinii wajjin hin taa'edha. Yeroo isaan dhaqanii lallabanitti gooftaan immoo isaanii wajjin hojjeteedha maqaawwaa dubbichas milikkitoota argamaniin hin cimseedha. Yeroo nuyi hojjechuudhaaf murteessinu Waaqayyo immoo nu wajjin hojjete dubbii isa nu dubbate kana isa dubbifanne kana Waaqayyo milikkitoota argamaniin cimsuu jalqaba jechuudha. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Waaqayyo gaa hin kadhanne Waaqayyo iddoo filoorii nu hojjennu sana dinqii akka hojjetuuf. Waaqayyo dhukkubsataa isa doktorotaaf hin danda'amu jedhee Waaqayyo dandeessitee dhugaa ta'uusaa. Waaqayyo jiraataa ta'uusaa filoorii sana irratti akka inni mul'atuuf warra ka'anii adeemuu hin dandeenyellee Waaqayyo kaasee akka adeemsisuuf Waaqayyoon yeroo hundumaa kadhanna maaliif ulfinni Waaqayyoo kun haa mul'atu haleluuyaa dhugaa ta'uunsaa saba kana biratti saba san beenne biratti saba dhugummaa saba beekumsa isaatti hirkatu saba wal dhaali kanatti Waaqayyo akka mul'atuufi Waaqayyo immoo kana hin godha maqaan isaa bara baraan eebbifamu. Kanaaf Waaqayyo akka fakkeenya isaatti akka biyya lafaa kana keessa akka jiraannuuf isa inni godhaa nuun jedhe akka nuyi goonuu barbaada maqaan isaa bara baraan eebbifamu.
Maayidha sagalee Waaqayyoo Luqaas 12 irratti midhaanni sassaabamu danuudha. Hojjetootni sassaaban garuu muraasadha. Midhaanni sassaabamu danuudha. Hojjetootni sassaaban garuu muraasa. Kanaafis hojjetoota midhaan sassaaban itti hayaafatuuf abbaan midhaanii kadhadhaadha. Wanti sassaabamu baay'eedha. Warri midhaanicha sassaaban garuu muraasadha. Waaqayyo akka nuyi kaanu barbaada buluuta koo. Maaliif yeroo makaraati yeroon kun? Yeroo midhaanni sassaabamuun ga'edha. Kanaaf anaafis ni Waaqayyo nu haa kaasu. Bara kana keessa biyya lafaa kana keessa yeroo jiraannu kanaaf fakkeetti Gooftaa Yesuus ergamootaa sana fudhannee akka jiraannuuf Waaqayyo nu haa gargaaru. Tasalonqee 1:6 keessa Tasalonqeessa jalqabaa 1:6 keessatti maayidha. Isinis fakkeenya keenyaaf fakkeenya Gooftaa duukaa buutaniittoodha. Warra Tasalonqeetti yeroo dubbatu Phaawulos fakkeenya keenyaaf fakkeenya Gooftaa duukaa buutaniittoodha. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Fakkeenyis Gooftaa Yesuus maal ture? Fakkeenyi Gooftaa Yesuus dhaqanii sagalee Waaqayyoo lallabuu, dhukkubsatoota fayyisuu, hidhaa namarraa hiikuu, waanjoo jireenya namaarra jiru caccabsuu ture. Haalleluuyaa. Hojiin inni hojjechaa ture kana. Ergamootni immoo faana isaa duukaa bu'anii kana hojjechaa turan. Kanaaf warra Tasalonqeetiin maal jedha? Isinis fakkeenya keenya fudhattaniittuedha. Haalleluuyaa. Fakkeenya Gooftaa fakkeenya keenya duukaa buutaniittu. Fakkeenya Gooftaa duukaa buutanii isa hojjechaa jirtu, isa gochaa jirtu, isa jiraachaa jirtu jedha. Haalleluuyaa. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Waaqayyo fakkeenya kan akka fudhannuuf. Waaqayyo fakkeenya ergamoota, fakkeenya Gooftaa Yesuus Kiristoos duukaa buunee biyya lafaa kanarra umurii nuuf kennama. Yeroo nuuf kennama kana akka jiraannuuf Waaqayyo anaaf isiniin haa gargaaru. Haalleluuyaa. Maqaan isaa bara baraan haa eebbifamu. Barichi bara dhumaa ta'uusaa beekna. Waaqayyos nutti dubbachaa jira. Bara kana keessa bara midhaanni sassaabamu danuu ta'e, warri sassaaban garuu muraasa ta'e keessa Waaqayyo anaaf isiniin hidhachiise yeroo makara kanatti nu abaasu. Anaaf isiniin hidhachiise lafa midhaansa lafa makarri jiru kanatti Waaqayyo anaaf isiniin dubbii isaatiif sagalee isaatiin hafuura isaatiin nu hidhachiise gan nu abaasu. Maqaan Waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu. Ulfinni isaaf haa ta'u, hooqubaan isaaf haa ta'u. Maatewos 9:37 irrattis kanuma jedha Gooftaa Yesuus Kiristoos. Midhaanni sassaabamu danuudha. Hojjetootni sassaaban garuu muraasadha. Anaaf isinii Waaqayyo iddoo hojjennutti nu ergachuu barbaada. Lafa hojjennutti, lafa deemnutti Waaqayyo nu ergachuu barbaada. Iddoo hojjennu keessatti nama wajjin hojjennutti Waaqayyo nu ergachuu barbaada. Waaqayyo jireenya keenya akka obboomsifatuuf, Waaqayyo kanatti akka nu bobbaasuuf, akkuma dubbii isaatiin jedhee akka warra hojjetoota midhaan sassaaban itti hayaafatuu fi abbaa midhaanichaa kadhadhaadha. Abbaan midhaanichaa Waaqayyo Waaqa jiraataadha. Inni saba kana dhume, warra san beekne inni dhume, abbaan saba kana Waaqayyo waan ta'eef, midhaanichi uumama waan ta'eef, namoota waan ta'eefi abbaa isaanii sana kadhadhaadha. Waaqayyo immoo isatti nu bobbaasa. Waaqayyo immoo nu kaasa. Nama tokko nuun oolchuun danda'a Waaqayyo. Nama nuun oolchu qaba. Laba hojiitti karaa lafa deemnu hundumaatti anaaf isiniin Waaqayyo nama nuun oolchu qaba. Maqaan isaa bara baraan eebbifamu. Waaqayyo Waaqayyo amanamaadha. Kanaan immoo Waaqayyo nama dammaqsu qaba, nama kaasu qaba. Waaqayyo anaan namootumaan jireenya koo dammaqseera. Waaqayyo jireenya koo keessa fakkeenya hamilee naa ta'e wanti namni hojjetu, wanti namni godhu, warra karaarra dhaabatanii lallaban nan dhaggeeffadha. Baay'ee ija jabina Waaqayyo isaaniif kenna. Waaqayyo akka nuu kennuuf ija jabina sodaa malee warra karaarra dhaabbatanii wangeela Waaqayyo lallaban. Sodaa malee warra karaarra dhaabbatanii dhugaa kana namaaf warra dukkana keessa jiru, warra biyya lafaa kana keessa jiru sodaa tokko malee dhaabbatanii warra lallaban yeroon ilaalu mogolee kootu jabaata. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Humna nargadha baqa. Isaan erga godhan immoo aniif maaliif gochuu hin danda'u? Isaan namuma akka kootiiti. Garuu
dhaabbatanii dhugaa kana ba'u. Haalleluuyaa. An wangeelatti yeella'u jedhamti Phaawulos Roomee tokko irratti. An wangeelatti yeella'u akka nuyi wangeela Kiristoos kanatti isa humna fayyisu qaba kanatti akka nuyi yeellaaneef Waaqayyo humna nutti godhe gannu haa baasu bara kana. Ija jabina nutti godhe hafuura isaatiin nu hidhachiise Waaqayyo iddoo jirutti lafa hojii keenyaatti biyya lafaatti mandara keessatti lafa jiraannutti Waaqayyo nu hidhachiise gannu haa baasu. Haalleluuyaa. Oolaa maashaas kadiina magandoora. Maqaan Waaqayyo haa eebbifamu. Waaqayyo keenya gaariidha obboloota ko. Dhaqaa gara saba biyya lafa hundumaa dhaqaa. Uumama hundumaatti wangeela lallabaa. Wangeela kana keessa jireenyatu jira. Wangeelli kun ifa, wangeelli kun humna qaba, wangeelli kun butee baasa, wangeelli kun jireenya namaa ibsa, wangeelli kun nagaa namaa deebisa, fayyaa namaa deebisa, waanjoo diinni jireenya namaarra kaa'e namarraa caccabsa, hidhaa jireenya namaarra jiru namarraa caccabsa wangeelli kun. Humna qaba wangeelli kun. Anaaf isinigaa akka baanu barbaada Waaqayyo. Akka hidhannee kaanu barbaada Waaqayyo. Akka karaa isaaf taanu barbaada Waaqayyo. Inni amanamaas kun yeroo nuyi murteeffannee kaanu nu wajjin hojjechuudhaaf amanamaadha. Maaliif dubbii sagalee Waaqayyo sagalee isaa irratti dubbateera waan ta'eef inni immoo sagalee isaatiif amanamaadha. Haalleluuyaa. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu, ulfinni isaaf haa ta'u. Viidiyoo kee keessatti wantan dogoggoraan dubbadhu jira, wantan namatti wanta tokko yoo jireenya argitanii egaa ijoolleen akka dhalatteen deemuun jalqabdu anis guddachaa dhuman jira, miila fuuchuu jalqabaan jira. Akkuma ijoolleen guyyaa guyyaatti aannan dhugaa nyaata nyaachaa akkuma sana guddachaa deemtu anis itti guddachaa jira. Waaqayyo immoo ittuu na guddisaa. Haalleluuyaa. bara baraan eebbifamu naa kadhadhaa obboloota koo. Dheebuu guddaan qaba dubbii sagalee Waaqayyo lallabuu fi eebii guddaan qaba. Yesuus Kiristoos isa fayyisaa biyya lafaa kana biyya lafaatti dubbachuu fi warran warran lafa hojii kootti Waaqayyo akka itti na guddisaa deemuuf, dibati Waaqayyo akka na dibuuf, dhukkubsatooti kunillee akka fayyan, dinqii Waaqayyo akka mul'atu, Yesuus dhugaa ta'uunsaa warra wajjin hojjennu biratti, dhukkubsatoota biratti, doktorota biratti akka mul'atuu fi Waaqayyo dinqiidhaan akka mul'atuuf Waaqayyo nu kadhadhaa. Waaqayyo sina eebbisu, eebbifama, guyyaa eebbaa qabaadhaa. Kun immoo isin jajjabeessadheen amanaa. Yesuus Kiristoos bara baraan gooftaadha. Haalleluuyaa. Maqaan isaa bara baraan eebbifamu. Ulfinni isaaf haa ta'u. Haalleluuyaa. Waaqayyoon kadhanna. Ameen. Haalleluuyaa. Galanni siif haa ta'u yaa Waaqayyo. Ulfinni siif haa ta'u. Hooqubaan ililleen kabaji hundumtuu siif haa ta'u yaa Waaqayyo. Ati Waaqayyo gaariidha. Dubbii keetiin amanamaadha yaa Waaqayyo. An bara hundumaa isinii wajjinan jira akkuma jette yaa Waaqayyo. Atis isaanii wajjin akkuma hojjette anaaf saba kee wajjin ati nu wajjiniin jirta gooftaa. Qobaa bakkeetti nu ergite nu biraa hin haftu ati yaa Waaqayyo. Hojii kee akka hojjennuuf nu bobbaafte nu biraa haftu ati nu wajjin hojjetta. Yaa Waaqayyo garaa koof garaa saba keetii dammaqsi gaa gooftaa. Hallelujah. Riba baba gayyana badiyaa gooftaa. Nu dammaqsi Yesuus Kiristoos. Waamichatti nu waamte kanatti yaa Waaqayyo gooftaa akka bobbaanuuf. Waamichatti nu waamte kan amanamummaadhaan hojjechuu akka dandeenyuuf. Fiigichatti nu waamte kan amanamummaadhaan fiiguu akka dandeenyuuf. Waaqayyo warra dubbii keenya dhageenyetti dubbii kee akka himnuuf Waaqayyo. Warra dukkana keessa ifi jiraachuus akka dubbannuuf. Warra abdii kutatanii ta'anitti abdiin akka jiru akka dubbannuuf yaa Waaqayyo. Warra hidhamanii jiratti gadhiifamuun akka jiru akka dubbannuuf gooftaa. Miraba ganama diyanama gandora kariba ganama ida Yesus. Shila baganama ida nama gando Yesus. Riba gando la diskanama ida nama gaya. Maru bagaya la ba ida nama gando abba. Riba gando la diskanama ida Yesus Kristos.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ushala baba 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 bagandora la baida. Lura magana madiana magaya Jesus. Iproga na maida na magandora la baila diana magaya. Le Roma shiga dia crodia skela ida magando. Maruba shiga ida Yesu la bagadia na magandora Jesus. Rima gaya la badia ula diskanama ida Jesus. Oof. Riba baba baba bagaya waaqayyo galanni siif haa ta'u ulfinni siif haa ta'u hooqubaan siif haa ta'u ililleen siif haa ta'u yaa waaqayyo ati waaqayyo amanamaa ati waaqayyo jiraataa ati waaqayyo sagalee keetiin amanamaadha ati yaa waaqayyo. Galanni siif haa ta'u waaqayyo lubbuu jecha kana dhageessu lubbuu yaa waaqayyo gooftaa sagalee kana dhageessu ati jireenya ishee keessatti hojii kee hojjechuu jalqabi waaqayyo tuttuqii lubbuu kana kaasi gooftaa hojii kee hojjettuuf tuttuqii kaasi waaqayyo afuura kee irratti dhangalaasi waaqayyo afuura jajjabinaa keessa kaa'i gooftaa afuurri sodaa maqaa Yesuus Kiristoosiin ilmaan kee irraa kan rukutame haa ta'u baanee wangeela kan lallabneef waaqayyo afuura sodaan nu qabeeru maqaa Yesuusiin afuurri sodaa jireenya keenyarraa kan cabe haa ta'u afuura jajabinaatiin nu guuti yaa waaqayyo. Hallelujah. Hallelujah Yesuus. Hallelujah mootii jiraataa. Irra baba 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 bagan ula baba bagaya la badia maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin maqaa ilma waaqayyoo jiraataatiin maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin humni diinaa humni seexana inni ilmaan kee qabee hidhee kaa'u barbaadu yaa waaqayyo baanee wangeela kan lallabneef waaqayyo afuura sodaa inni nutti naqe ati immoo maal beektanni nuun jedhu ati immoo dubbii sagalee waaqayyoo sirriitti hin beektu afaanicha hin beektodhe inni hidhee nu kaa'u barbaadu abbaan sobaa sun maqaa Yesuus Kiristoosiin jireenya keenyarraa kan rukutame haa ta'u. Maqaa Yesuusiin kan rukutame haa ta'u. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin kan rukutame haa ta'u. Hallelujah. Amiin. Amiin yaa waaqayyo. Abbaan midhaanii sii waaqayyo ati waaqayyo warra midhaan kana sassaaban maasii keetti bobbaafadhu gooftaa garaa keenya tuttuqi kaasiiti maasii keetti nu bobbaasi yaa waaqayyo nu bobbaasi gooftaa jiraata bara dhumaa kanatti waaqayyo bunnee akka oolchinuuf waaqayyo gooftaaf afaan diinaa keessa bunnee akka oolchinuuf waaqayyo dukkana keessa bunnee akka oolchinuuf badiisa keessa bunnee akka oolchinuuf maqaa Yesuus Kiristoosiin ati biyya lafaatii ki gannu dhiisi waaqayyo. Hamilee nutti godhi gooftaa ija jabina nutti godhi waaqayyo garaa namaa tuttuqii kaasi ati gooftaa wangeelatti kalaatte kana waaqayyo baatanii akka nuyi baanuuf baannee akka nuyi biyya lafaatti gadi baanuuf mana keenya keessa akka nuyi gadi baanuuf waldaa keessa akka nuyi gadi baanuuf maqaa Yesuus Kiristoosiin humna nutti godhi waaqayyo. Afuurri kee inni waaqayyo Phexrosiif dhufe maqaa Yesuus Kiristoosiin nuuf dhufu yaa waaqayyo. Raama ganama diyaa gooftaa riiba ganama ida nama gaandoo gooftaa piroo ganama ida nama gaayyaa Yesuus leerra diyaas keela ida magandoora ruumaas kanama ida nama gaandoo paariiga diyaa shiiga ida magaayyaa waaqayyo. Galanni barabaraan siif haa ta'u ulfinni barabaraan siif haa ta'u waaqa jiraata galanni siif haa ta'u Yesuus Kiristoos barabaraan maqaan kee eebbifamu ergamati nutti laatte waaqayyo abboommiitu nutti laatte Yesuus Kiristoos gara biyya lafaa dhaqaa ettee nu abboomte gara biyya lafaa dhaqu akka nuyi dandeenyuuf afuura kee qulqullu nurratti dhangalaase afuura kee jajjabinaa nurratti dhangalaase humna keenya nuu ta'e ija jabina nuu ta'e afuura waaqayyo galanni siif haa ta'u ulfinni hooqubaan siif haa ta'u. Fuura qulqullu galanni siif haa ta'u barabaraan galanni siif haa ta'u waaqayyo jiraata maqaan kee maqaa Yesuus Kiristoosiin kan galateeffame haa ta'u. Ameen. Ameen. Hallelujah. Hallelujah Yesuus. Ameen.
waaqayyo isina eebbisuu. Eebbifamaa saba waaqayyoo eebbaaf ta'a. Barri keessan kan eebbifame haa ta'u. Barri keenya kan eebbifame haa ta'u. Bara dheebbaa bara nuyi hojii waaqayyo hojjechuudhaaf hidhannee itti kaanu waaqayyo nuuf godhu. Waaqayyo sina eebbisu guyyaa eebbaa qabaadhaa. Maqaan waaqayyo bara baraan eebbifamu eebbifamaa. Haleluuyaa. Waaqayyoof ulfinni hundumtuu isaaf haa ta'u. Ameen. Haleluuyaa. Shalabagaayyaa.